So guree asirratti waa laalaa turre maal laalaa turre akkamitti maarketa keessatti gartee yookaan viidiyoon teenya tan dabarte tan asirra ture yookaan laayifiin nuti asirra turre akkamitti gartee maarketa keessatti galma gahuu danda'a irraa haasofne. Maarketa hoggaa jennu kan onlaayinaa jechuudha. Galma gahuu danda'a irraa haasofaa turre. Irraa qabxiilee hanga torbaa tokko dhayneeti daawwannee turre. Soosaniifuu hanga shanii ilaallee turre. Qabxiilee hanga shanii ilaallee turre. Qabxii sadii irratti isin dabalee karaa garaagarummaa dijitaal maarketaa fi faayinaanshinaal maarketaa irraa haasofne jechuudha. So daraara dukkanaa keessa dhayite baafatte dijitaal maarketaa faayinaanshinaal maarketaa jennaan. Wayii tolfatu jira. Okay. So maal jennee qabxiilee shanan dhengada irraa haasofne san qabadhaa hani gartee jahaffaadha akka gartee advaansitti TBN irratti isinii kannu tokkoffaa qabxiin tokkoffaadha maali peerii gara yookaan foreksii keessatti hoggaa tireed gootu kaaransii hedduu irratti fookas godhuu dhabuudha. Maaliif kaaraansolee garaagaraa jira onlaayina kana meejar kaaransii meenar kaaransii jira so kaaransii les kaaransii lakkuma tireed gootuuni les profita gartee haayii dalayde jechuudha. So inni itti aanu maali fookas gartee kaaransii maal jenne kaaransii tokko irratti fookas godhuu jennee yookaan gartee biyya takka irratti yoo indeeksii ta'es yoo kaaransii ta'es wannoota biyya takka irratti hanga gartee advaansii taatee maarketa kana gartee qaama godhatutti maarketa keessatti gartee akkuma nama qalbiidhaan as jiru qalbiin ichi jiruuti. So hoggaa waan takka irratti fookas gootu yookaan gartee istaaka yookaan indeeksii biyya takka irratti fookas gootu niwusii biyya sanii qofa laalta jechuudha yookaan oduu biyya sanii qofa laalta yookaan ikoonomii biyya sanii qofa laalta. Akkasuma gartee ikonomik waan qabxii hanga torban irraa haasofne sanii ikonomii gartee daataa gartee ikonomik kalandara yookaan fandaamentaala fayyadamtu sanii hedduu gartee komplikeetsitti hin ta'u jechuudha. Maarkenni akka malee komplikeetidha. Tuulsiin ati barattulleen akkasii. So saniifuu akka jedhani les tireedara gartee yookaan bittaa gurgurtaa hanguma xiqqaa fudhattuuni maarketa gartee profita isa olaanaa dalayde jechuudha. So saniifuu kaaransii takka stick ta'e yookaan peerii takka irratti. Inni lamadaa forex irraa indeeksii irra tireed godhi. Indeeksii maaliif isiitis high liquidity dha jechuudha. Akkasuma voolantalatummaa qabdi wannoota gartee teknikaalaa fi wannoota kanarratti hedduu si gargaara. So sani ichatti adda qoonna kan biraa using kee yookaan gartee wanni ati itti I think TikTok irra qillifee qaba. So saniifuu focus on price action jechuudha. Price action irratti focus godhi yookaan gartee price action indikeetaa dhiisii shaartii ta'e clear godhi jechuudha. Wannoota garaagaraatiin ifitti hin xaxin. So sani kan itti aanu maal jennee qabxiileen gartee nuti ilaaluu deemnu waa'ee garaagarummaa dijitaal maarketaa fi faayinaanshinaal maarketa jenna. Daraaraa eegaluu dandeessa. Bar ani digital finance fi yookaan financial marketii fi digital marketii kana takkumaaf teenya irra guddaan keenya maali wanni garagara isaan godhu
wanni isaa wal fakkeessoo maali? Laali gabayaa re'eetii fi gabayaa huccuu bakka adda addaati warra jechuun bakka isaan itti dalagaman. Gabayaan tuni tokko gabayaa re'ee jaamti, kaan gabayaa huccuu jaamti. So there is garaagara jechuun wanni isaan wal fakkeessu lachuu gabayaa. Siigaltee garuu wanni gabayaa tana keessa bitamee gurguramuu fi akkaataan itti bitamee gurguramuu fi kun ammoo garaagara. Barnoonni isaaniitti illee garaagara. Amma nama naggada horiitii fi re'ee irratti muuxannoo qabu. Yoo bakka naggada huccuutii fi wanni fiddee ganaa siistamni maarkeetii sanuu galuu fi isa barbaachisaa jechuudha. Because qabrii tanuma keessa ture sanii isaa ifa. Tan ammoo taabbaa keessa jiru sanii ifa jechuudha. Muuxannoo kanaa ture qaba. Wanni kana godhu maali? Gabayaan gabayuma jennee beekna nuti. So kanaafuu amma digital market gisee jennuun gabayaa dijitaalaa jechuudha. Finance akkuma fakkeenyaaf amma lafarra aboo eessa deemta magaalattiin deemas hin jaallamne keenya. Magaalaa duraanuu keessa jira beeku yoo fedhe. Igaltee bakki inni jiru magaalaa baadiyyaa miti. Eessa deemte gisee magaalattiin deemas hin jaallamne. Garuu inni bakki inni itti deemu market yookaan gabayatti deemu deema malee magaalatti miti. Igaltee. So kanaafuu akkuma wanni daldaltus garagaraa, bakki itti daldaltus garagaraa, siistamni itti daldaltus garagaraa, dhangala'insi fi caaseeffamni gabayaalota kanaatis garagala. Keessattuu garuu dijitaal maarkeetii fi faayinaanshiyal maarkeetii irra guddaan nama jalaa wal dhawa. Namni gadi amma affiliate maarkeetii qareetii forex akkamitiin dalagaa siin jaa. Affiliate marketii jechuun bari wanta kana namarraa fuutee hootu sirkuuna jalaan bitadhu jeeni sirkuun riferaal na godhattee waan san bitattee jechuun sababa sirkuun narraan dhufteef maaliif godhammaan bitattuu fi gurguratuudhaan waliif fide jechuudha. Jidduu sanarraa hin parsantii 20, parsantii 30, parsantii 10, parsantii 5 akkaataa itti kaampaanii sun lafa kaayaatti furan. Maal godhee takka linkii riferaal linkii beeksisuudhaan yookaan oomisha san fuudhee beeksisuudhaan online story banadhee online store hojjennoo kana banadhee wanni godhuudhaan irra baay'ee nama miidiyaa irratti wanni nuti namnummaan as jala jiru kunillee dhugaa seetuma jala deemu siifin himaa. Digital waan jedhamu kanaatitu confusion uume jecha digital jiru kana siigaltee confusion wanni uume. So ani gabaabseetiin barsiisaa ooludha isin dabarsaa. Digital market jechuun silkii tan agartee takka ammoo kompiitara tokko haa jennu. Platformii akkanaa interneetaa waliin fayyadamee bakkaan oomisha kiyya tokko irra beeksifadhu jechuudha. Siigaltee akkasuma amma Amazoniitu jira. Amazon irra product adda addaa laaltee bitatta. Siigaltee Amazon maal si godha product kana si agarsiiseetiti qaama product san oomishurraa fuudhee anaaf deliver godha jechuudha. So delivery cost delivery ti wanni inni fudhatu asirratti komishina qaama kaampaniirraa guuree habbata waan takka waan oomishuun qabu inni kaampaniilee garagaraarraa oomishee anaa fi atii fi abaluu fi influenceroota fayyadamee bitattoota sadarkaa addunyaa tanuu deliver godha jechuudha. So kanu jechuun maal jechuu beektaa jira fe'e. Gaafa linkii takka beeksiftee linkii san jalaan namni bitatee komishina tokko harkatte ati biyya ati jirtu biyya biraati komishinni sun doolaaraan si hafalame. Gizeen fudhadhu maallaqa biyya kiyyaa sanittiin fudhadha. Yoo forexiin hin jiraanne immoo hin dalaguu hin danda'u jechuudha. So digital market jechuun makiinaa nadaajii hin qabne yookaan ammoo nama du'e jechuudha kan dhiiga hin qabne jechuudha. Soso'uu hin danda'u without financial market if dandahaa miti jechuudha digital marketiin takka akkasii qabadhaan. Gabayaa if dandee dhaabbatu miti. Maaliif waan isa move godhuu isa barbaachisa. Isa kana of hatti wal jijjiiruu isa barbaachisa jechuudha. So maali wanni digital marketii keessa gaggeeffamu? Onlinean charger bitatta, onlinean cosmetics bitatta, onlinean wanni wayeetu kora laaltee bitatta. Wanni ani bitadhu kuni waan tanjabiltee fi
product tokko harkaan qabatamaa kaniin booda quality isaa hangana expire date isaa hangana maarreen isaa hangana guyyaa kana na bira gaaja'u waan san bitachuudhaaf qarshiin ani itti fayyadamu stock index maarree warri jennu kun financial market jenna akkana jechuun onnee naman qabne jechuudha financial market hin jiru jechuun amma yoo onneen hin jiraanne isii dhiigaraabsee onni godhaa mire zero dha hafuurri hin jiru maarreen hin jiru zero so onneedha jechuun financial market wanni ati understand godhuu qabdu asirratti so kanaafuu amma digital marketing yoo lafaa kaatee amma sirkuun fakkeenyaaf amma madaba tokko qabaattee maggaarajaa gurgurti kanneen maggaarajaa kana barbaadan qarshii hanganatti bakka feetanitti isinii filateetu kaatee madabuma sirra waan jiru kana beesifti TikTok takka Facebook seenetumaan arkee silkii achirra jiraami itti dawalee maggaarajaa kana gosa kanaatiin fadhaa siinja takka Telegiraamaan takka wanni dhaadnu itti dawalee fi qarshii hangana karaa kanaan kafaltaa bakka itti jirtu tiinsi erga siinja that's digital market gabaa financial marketing ammoo bakka kana keessatti wanni gubbitamee gurguramu gabayaa faayinaansiiti leecalloo jechuudha waan leecalloo ta'e equity money market cryptocurrency maallaqa silaa meeshaatti binnee gurgurru kan isuma kana trade godhuu qabatamaanis osoon qabataminis jechuudha fakkeenyaaf lafarratti ni dandeessaa financial market online irratti so amma euro fi currency euro fi dollar maare hajannu kana jechuudha reetii ol kan isaatii fi gattaan isaa irratti hundoine which is demand if supply to over one kana sanirra hundoine gabayaa tana keessaa waliin nuti binnu shittoon gabayaa tana keessa hin jiru gabayaan tuni akka anaa fi ati digital marketiidhaan maggaarajaa sirkuraan TikTok irratti arkee bitadhu san hagodhu move akka inni ta'u hagodhu financial marketiidha jechuudha sigaltee yoon kan akkanuma qabamee ta'a gabaabseetiin isin ibsa jechuu fadheeti garaagarummaa isaanii so kanaafuu irra guddaan keessan amma digital marketing kota baradhaa giyee isin injaan yoo guddatte waan saddee gurguddoodha barata yoo guddatte jechuudha affiliate market gabayaa influenceroonni yookaan warri TikTok fi maarirra beekamaa kun dalagu jechuudha Oromoon hin beektu yoo warri beekamtoonni Oromoon beeka waan akkana dhibbarraa parsantii 95 ta'u inni kaan social media marketing dha social media kee fayyadamtee business hojjechuu jechuudha irrattis bittee gurguruu jechuudha inni kaan email marketing dha gabayaa kara emailaatiin gootu specific customer target gosa irratti xiyyeeffattee kara emailaatiin email marketing in digital marketing keessa isa maallaqa guddaa oofu content marketing itu jira content qabiyyee dha waan wal qabatu jechuudha qabiyyee uumtee waan gootu content marketing dha kunis qabiyyee uumuu jechuun amma fedhu viidiyoo nin qabiyyee uuma yookaan barruuniin uuma jechuudha sigalee qabiyyeen suni maal ibsiti let's say artikela gurguruutu fayyada artikela gurgura namni gari yookaan ammoo fuudheetitiin waa'ee daldalaati wal qabsiisee akkaataa namni maallaqatti qabu kan jiru kutaadhaan kaayee waan kana bifa barruutiin namni kafalee dhaqeeti barruu san harkata daawwaloo godhatee gizee hunda sa'a fadhe dhufee dubbisa sigalee so digital producting gurguree jechuudha ammaan product harkaan hin qabamne kanuma achirratti platforma kanarratti fayyadamtee wanni gootu sigalee so anaa fi ati wal jijjiirrachuuf oomishuma ammas ilaa irraa haasoo kanaawu abbaan financial marketidha jechuudha amma gaa financial marketii keessa maaltu jiraan isin jee stock jechuun biyya teenyatti gaa sheerii jaaniin isii galtee yookaan abbummaa kaampaanii tokko hanga dandeessu irraa bitachuu jechuudha akka biyya teenya sanii gumaata namaa dhaquu miti gaa sadarkaa addunyaatti ammoo kana gisee ilaallu kaampaanii tokko irraa kaatee gisee istooka bitattu istookni kun maarkeeta saa ol ka'u saa gabbuu qaba vaaliyuu kaampaanuma tokko irraa gisee bitu deemtu kaampaaniilee kana osoon binne dura waan laaltuutu jira keenya lafaa keetuma baankii teessan baankii abalabalu sheerii gurguru jirti namuu qarshii hangana naqaa bitadhaan jaa oo safi khayyateetuma gumaata yoo naa kottu naan jirre wayyaa siifene baani ni dhaqaaf gumaata igaltee informaalii jechuun akka keenyaa sanitti hin fudhatina amma tana booda biyyi teenyaas akka addunyaa sanitti itti deemti capital marketing dhufee waan jiruuf siigalee so kanaafuu achi keessatti maalirree lafa kaateetu commercial bank irraa yookaan Itiyoo Telekoom irraa parsantii 2-3 abbummaa bitattaa jechuudha sigaltee abbummaa keessan sa'a value kaampaanii kana ol ka'u laalteetti gurgurachuu dandeessa anytime jechuudha retail ammas daily trade godhuu dandeessa bitteetis hold gooteetis sa'a eeggattee gurguruu dandeessa maaliin bitadhe maan qabeenya tokko kaniin abbummaa falmadhu malee kaniin harkaan qabuu hin dandeenye bitadhe jechuudha
Inni biraa sharafoota biyyoota garaagaraatiin bitee gurgura. Inni itti aanu commodity marketidha. Kanaan bitee gurgura. Kan cryptocurrencyidha. Jarri kan as keessatti wanni gaggeeffamu maali ammaan tana sii galtee? As keessatti maggaarajaa beeksiftee hoota doolaara hanganaan qaba qarshii hanganatti namni yeroo narraa bituu feetenjii mee as bee asirratti. Afaan feetenjii maraatuma siin jaahu maal namichi honni maraatee siin jaa namni. Because maaliif social media irratti miti kan inni kadalagamu platformii mataa isaa secure kate dirqama akka digital marketing sun ta'in hedduu security fara financial marketing because onneedhaan isin jeeqa dubbiin. Afaan Oromootti gizeen gaggabaabsee isinii mugaa digital marketing fi financial marketing waan akkana garagaraati jechuudha. Ogeeyyoonni waan kanaatillee garagara. Namni digital marketing ilaala namni financial marketing qara'u akka nama buluwaa fi riyaadaa fi tajriidaa fi maarree afaan galatu ibsanitti yookaan maaligaa economics accounting waa sadii fi afur bakka takkaa qareeti. Namni digital marketing qara'u bari tokkuma bakka 8 qoodametteetuma qaraata. Siifin hima. Mana guddaa tokko keessa yookaan dukkaana guddaa tokko keessa daabboo takka jechuudha. Financial marketing jechuun ammoo dukkaana san guutuu jechuudha. Asirraa maaliif fudhadha? Commodity fudhadha, asirraa staakan fudhaa, asii indeksii, asii maali akkasitti qabiyyee garagaraa gurguddaa qaba jechuudha. Akkasumatti sadarkaan barnoota isaaniitillee akkaataan barnoota isaaniitis wal dhaba. Ogeeyyoonni waan kanaallee garagara siifin hima. Dallaalaa fi siifin hima amma dallaala hootu waan akkana qabna oomisha akkanaa qabna irraa bitadhu siin jedhuufi. Qarshii ittiin bittee gurgurtu san vaaliyuu isii binnee gurguraa namni siin jedhu garagara afaan Oromoo gabaabaa siin jedhamu. Yookaan ammoo abbummaa kaampaanii tokko binnee gurguraa siin jedhu garagara. Thinkingii sadarkaan thinkingiitillee garagaraa jechuudha. Sadarkaan thinkingiitillee saniifuu gabaabdumatti mataa akka isin jalaan facaane mataa gisee walitti isinii qabu digital marketing bakka gabayummaa akkaati lafa beektuu san silkii keessaan fayyadamtee feetu shittoo feetu tasbii igaltee feetu masqala bitattaan jechuudha. Digital financial marketing ammoo waan akkasiitii meeqarraa bitattu achi keessatti abbummaa kaampaanii tokko sharafa biyyoota garagaraa commodity marketing jechuun gabayaa shaqaxaa inaan akka maaligaa petrodoolaariidhaa fi maarree kana walirreedhaa kan derivative marketing kanneenitu as keessa jira jechuun bond marketiitu as keessa jira. Jarri kun ammaas laal jijjiiramni gabayaa faayinaansii irratti dhufu mana nama tuqu. Nama addunyaa irra jiru guutuu because financial system waliidhaa waan ta'eef jijjiiramni digital market irra dhufu mana nama tuqu. Wanni isaa wal fakkeessu immoo tokko waan isaa wal fakkeessu akka isin himeetiin isaan lachuu marketing gabayaa waan adda addaatiin irra bitamee gurgurama malee isaan lachuu siruu online yookaan siruu digital fayyadamuu garuu financial marketing both offline and online dha. Sigaltee digital marketing gisee dhufne ammoo digital markets only on digital irratti inni qilleensarraan jechuun bilbilaa fi koompitara feetiif intarneeta kee fayyadamtee qilleensa qofarraan. Isa kanammoo qilleensarraanis lafarraanis hojjechuu dandeenya. Wanni isaa wal fakkeessu digitaala lachuu digitaalaan fayyadamuu dandeenya walni fakkeessa. Sigaltee lachuu gabayaa kun wal isaan fakkeessaa jechuudha malee wanni bitamee gurguramu garagara barnoonni gabayaa tanaa adda adda akkaataan isaan itti deeman garagara caaseeffamni gabayaa tanaa adda adda dhangala'iinsi maallaqa as keessa naanna'uutis garagara wanni binnee gurguruus garagaraa jechuudha. So saniifuu boru oroo digitaal dhufeetuma hoottaa digital marketing qaraatanii baatii lamatti ijaartanii isin injii keessan jiru yeroo kanyi. Okay, galatoome barsiisa daraara waa'ee garaagarummaa nuti jirru garaagarummaa financial marketaa fi digital marketaa. I think barsiisaan daraaran olutaaleeti gartee gubbaa sanii nu ibse. So wanni irratti dabalu hin jiru waa'ee naan silaa irratti dabalu fixee jira. Laali wahuma lama adda nu baratu adda hubatu qabda. Garaagarummaan digital marketaa fi financial marketaa akka ilmaan adeeraniiti yookaan akka gartee yaa barsiisa daraaraa walitti argaman. So jarri akka ilmaan adeeraniiti yookaan ilmaan abbeeraa janiini naannoo takka takkatti. Financial marketing isa gartee irkataadhaa miti. Ofittummaa qaba. Ofittummaa qaba.
khani biraatu dhufee itti seena malee inni gartee khabiraa hin eeggatu jechuudha. Dijitaal maarketiin immoo irkataadha. Dijitaal maarket hoggaa jennu isa gartee gabayaa takka tan gartee of qofatti of hin dandeenye jechuudha. Kan fanaashinaal maarketatti irkatu. So dameeleen dijitaal maarketaa eenyu faadha? Laal jaroonni kun walitti dhufeenya qaban jenne. Akkam akka ilmaan adeeranii takkaa obboleeyyaniiti. Maaliif waan intarneetaan hoogganamaniif waan dijitaal jechuun afaan gabaabaatiin waan takka tan onlaayinaa jechuun tan intarneetaa fakkeenya amma naafi barsiisaa daraaraan dijitaal maarketii dalagaa jira amma. Akkamitti inni Itoophiyaa jira ani biyya biraan jira. Intarneetaan walitti hidhamneetti sooshaal miidiyaa kan jedhamu tiktaak kun sooshaal miidiyaa dijitaal maarketa. So walitti dhufneeti bakka biyya garaagararraa haasa'u jirra walitti dhufne. So this is digital market jechuudha. Yoo ati product tokko dhiyeeffattee bitattee si digital market woomata katan harkaan hin qabamne yoo fedhe koorsii ta'a nama sitti haasa'u ta'a takka productii ta'a. So inni isaaniin digital market jennaan. Hara kaaninoo yoo namni tokko maallaqa kan si ergu ta'e baankii isarraa baankii ta'e si ergu onlaayina waan ta'eef digital marketaatu isin jidduutti gaggeeffame jedhu. So digital market jechuun waan takka gartee tan harkaan hin qabanne tan intarneetaati jechuudha. So garaagarummaan isaanii walitti dhufeenya qaban jenne eenyuutu digital marketa jala jira. Yookaan maal faadhaatu gartee fanaashinaal marketa jala jiru laal. So jarri garaagarummaa qaban jenne digital marketii eenyu faadha. Tokkoffaan digital marketii barsaa daraaranni kutee. Digital marketii hanga gartee 12 bakka 12 qoodama yookaan bakkuma takka inni deebi'eeti waan garaagaraa isa jala jira. Tokkoffaan digital marketaa irraa tokkoffaan sooshaal miidiyaa maarketa jennaan yookaan sooshaal miidiyaa ka jennuun kan inni kun digital market san keessaa sooshaal miidiyaa maarketingii jennaan akkana jechuun fakkeenyaaf tiktaak sooshaal miidiyaadha garuu digital maarketingii ta'a akkamitti product tokko asirra gurguruudhaan tiktaak shoppingii jira product takka karaa gartee affiliatingiitiin takka tiimuu waliin taatee takka amazonii waliin taatee takka albaabaa taatee asirra gurguratta. Facebook yoo fudhattees ichirratti adsensiidhaan waa beeysuudhaan yookaan product beeysuun godhuu dandeessa. Social media marketingii jira. Kan itti aanu per click jennuun kana. So email marketingii jira. Amma hawaasni keenya yeroo hedduu gartee digital marketaa fi I think viidiyoo takka asirratti post godheen ture na fakkaata yookaan repost godheen ture kan namni beeysu tokko digital marketaa fi fanaashinaal market akka walitti dhufeenya yookaan akka tokkotti halaaluu jira garuu garaagarummaa qaban digital market hoggaa jennu fakkeenyaaf kan akka maali jira adsense jira yookaan websaayitii yoo qabaatu taate websaayitiin suni websaayitiidha gabayaadha. Isin suni if qofatti gartee gabayaa hin taatu jechuudha. Yoo fanaashinaal maarketii irra hin dhufin akkamitti beeksisa hojjette adsensiidhaan. Adsensiin suni eega beeksisa kaampaaniin biraa dhufee sirra beeksisee maallaqa sii fida jechuudha. So inni suni takka koina ta'a, kiriptoo ta'a, takka hoo fiat manii ta'a jechuudha. So amma gabayaan suni digital maarketa garuu fanaashinaal maarketa seenee jechuudha. So akkana wal qabataa deema. Amma barsaa daraaraa reefu kamalee ibsee jira waa'ee digital marketaa fanaashinaal marketaa akkamitti gaa eegalla jeroota kan ani karaa kiyyaan waa'ee digital marketaa barsaa daraaraa findiisa fanaashinaal marketii eenyu faadha eega isaan baranne akkamitti gartee dalaguu dandeenya. Tokkoffaa fanaashinaal marketii eenyu faadha. Tokkoffaa fanaashinaal marketii eenyu faadha. Inni duraa fanaashinaal marketii istaakaa jira, forex jira, commodity jira. Forex hoggaa jennu eenyu faadha? Kaaraansolee yookaan maallaqoota biyyoota garaagaraa. Istooka hoggaa jennu kan gartee ati lafarraan beeytu jira kan akka fakkeenyaaf Itoo Telekoom yookaan Apple kaampaanii jira, Teslaa jira,
kaampaanii garaagaraa jira. Sagaleen hedduu mummuraa? Ni dhaga'ama lakkee bareedaadha. Nama wayiitu Ikraamiitu sagaleen ni mummura jee. Ikraam Bareedaa na bira. as jalaa bahi deebiyoo sagaleen hedduu mummurame. Okay, bareedaa. Okay, neetworkii biyyaa rakkoo qaba jedhanii. Taaptaap godhame. Maal jessa nama harka keessan irraa zakaa baasa jee. So taaptaap godhame. Ni dhaga'ama okay. Yeah, so financial marketa dameelee kam qaba? Kan digital marketa dameelee garaagaraa qaba. Kasaa barsaa daraaraaf innis. Ani dameeleen inni financial market ni qabu maali? Commodity jennaan. Commodity jechuun gold and silver jechuudha. I think ziqeeyaa fi maal jettaniin ziqeeyaa fi afaan oromootti silver maal jeniin daraara barsaa daraara ziqeeyaa fi silveriin qarshiidha afaan keenya argee kanatti yookaan birrii kajaanisan meeta. meeta yaa so silvaadhaa fi goldi jira jechuun commodity jedhama. Deebitee ichi biratti boondii jira. Boondiin kan mootummaa jira. Gaafamantii boondiin irra guddin isaa kan mootummaa oleeti. Amma financial market dameelee hedduu qaba, gurguddoo qaba. Financial market it is huge. Akka digital marketaatii miti. Financial market commodity jira jennee boondii jira jennee. Boondiin amma hedduu hoggaa istaaka isaanii analyze gootu boondii beekuu si barbaachisa. So boondii jira jennee akkasuma deebi'ee maaltu jira commodity jira jennee akkasuma forex jira jennee qabxiilee kana qaba jechuudha. Deebitee isa haarayaa jira kan financial market seene. Isa haarayaa jira kan zabana kana dhufee seene isa gartee akka digital marketaa jechuudha. Xiqqishoo digital marketaa fi financial market ni asitti xiqqoo wal ni dhufa. Kan akka eenyu kan akka cryptocurrency jechuudha. So inni kun isa haarayaa yookaan ilma zabana kana dhalatee financial marketatti amma seene. Garuu inni karaa digital marketaa utaala. Ammaasii warri digital marketaa hin beekne yoo cryptocurrency hin beekne kasaara jiran. Maaliif digital marketni irra guddin isaa digital currency kanaa wal qabata. Kaadsansii hojjetus kan gartee websaayitii hojjetu haa ta'u kan beeku haa ta'u kan qabu haa ta'u maaliif adsensiin irra guddin so itti dhufna sanillee amma gaa financial marketni dameelee kana qaba. So akkamittiin hojjedha? Yookaan itti fayyadamtoonni goota kanaaf sana. So itti fayyadamtoonni eenyu faadha? Financial marketa. Takka qabxiilee takkaan jalaa fudhannaa tokkoffaan forex fudhannaa itti fayyadamtoonni forex eenyu faadha? Tokkoffaa mootummoolee, lamaffaa seentaraal baankii yookaan baankii hoggaa jennu baankonni bakka hedduu qoodamanii seentaraal baankiidha. Kun gaafamantii jennaanii kun gartee turistoota deebi'ee ammaasii maali kooppereeshinoota warra gartee daldaloota kaampaanotaa jechuudha. Kun ammoo turistoota. Yookaan namni tokko hoggaa kana ni beektan jee yaada soo forex namni itti hirmaatu warroota kana jechuun gurguddooleen hedduutu itti hirmaata. Yookaan daldaltoonni hoggaa jennuunis warri kooppereeshinoota irra guddin jechuudha. Yaa kiriptoo jechuun maallaqni kiriptoodha ittiin dhufu jira forexiif finne. So forexii fi istaakaa fi boondii fi
derivative marketii jira, ATF jira yookaan electronics money jira, financial market jechuudha. So amma san keessaa forex ibsine cryptocurrency dhufna. Crypton it is like isin hara digital market deemti garuu isin financial market akkam isin kan akkam eenyu hirmaattonni isaanii yoo isin akkamitti hojjetti. Forex yoggaa jennu gaanii beeytan jee yaada. Forex jechuun fiat money jennaan yookaan gartee kaaraansolee biyyoota garagaraati yookaan maallaqoota biyyoota garagaraati. Biitti hundi akkuma identity ofii qabdutti yookaan alaabaa ofii qabdutti kaaraansii of dandeesse qabdi. Amma gaa isa zabana kana laalla kan gartee namuu nyaadhamaanii jiru. Wala yoo feete digital market yoon dalagin yoo beekii suma geessu qofa namni kiriptoon hin tuqanne hin jiru. Yoo takka investi godhuu takkaahoo ittiin nyaadhamu akka infinity power jan akka niitii 3 jan pempee jan hedduu jira jechuus kaamaroonni isa jala jiru. So maali kiriptoon kaaraansiin? Cryptocurrency jechuun kaaransii takka yookaan maallaqa tokko kan internetaan hoogganamu jechuudha. Yookaan maallaqa tokko amma forex maal jenne kaaransii takka isa gartee fizikaala. Isa kana harkaan qabatu dandeessa. Ammoo dijitaalaa waan isni jira. Yookaan internetaan jechuudha. Cryptocurrency jechuun maallaqa tokko kan dijitaalawaati. Inni kuni blockchainiitu dhufee dura as bahee 1991 fooyya'insa gartee baankii jaanii. So ichi booda gartee inni dura bahe biitcoina janiini. Biitcoina kan gartee abbaan isa kana uumee hin jiru osoo hin ta'in hin beekamne. Notoshii Nakamoto janiini garuu hin beekamne eenyummaan isaa. So amma forexiin hirmaattonni isaanii eenyu jenne mootummoolee yookaan daldaltoota yookaan corporationoota turistoota. So hoggana qaba jechuudha. Financial marketni seentaraala jennaan kan qaama sadaffaatiin hogganamu jechuudha. So crypton currency inni zabana kana financial market seene inni kuni decentralize jechuudha kan qaama sadaffaatiin hin hogganamu. Yoo ati uumtelleen eenyummaan kee hin beekamu jechuudha. Fakkeenyaaf kan akka biitcoin amma 100,000 meeqa jira. So isa kanaa kana fakkeenyaaf inni dura crypton kireettaame biitcoin. Kan qaalii kan price isalleen olaanaa kanuma gartee warroonni mootummoolee fi gartee daldaltoonni hedduun itti fayyadaman. Isa kana namni identity beeku hin jiru jechuudha nama isa kana kireet godhu. So crypton currency isa gartee ka financial market zabana kana seene digital currency jennaani inni kun decentralize. Central oggaa jennu kan qaama sadaffaatiin hoogganamu jechuudha. So decentralize jechuun waan takka kan gartee qaamni sadaffaa hin hoogganne jechuudha. Qaama sadaffaa jechuun mootummaanis central banking so isa kana kan daawwatu hin jiru jechuudha. So maal jennema cryptocurrency jechuun maallaqa tokko kan internetaan hoogganamu cryptographiin hoogganama jechuudha inni. Kan hojjetamuunis kan walitti gartee dabaramuunis internetaan yookaan kompiitaraan jechuudha. Hoogganaan isaa yoo beeyte sihii yookaan kaan ammoo gartee yoo hin beeyne taate yoo kan doggortu yoo kan nyaadhamtu taate eenyu gaafattare namni ati gaafattu hin jirtu jechuudha. Maaliif decentralize waan ta'eef. So dahattoonni hedduun isa kanatti gartee mataa qabataniiti waaskaam godhan jechuudha. Hara kamiin irra guddin hara gartee digital market keessaa irra guddinis kaamaroonni isa kanatti dahatan akkamitti kaampaanii takka uumanii kaampaanii san hoggaa uuman maallaqa kaampaanii san keessa investi gootu. Kaampaanii san keessa hoggaa investi goote yoo baankiidhaan akkaawuntii nama sanitti ergite yookaan kaaraansii kan hoggaa ergite kaaraansiin kun maal jenne seentaraala jenne kan qaama sadaffaatiin hoogganamu jenne. So eenyummaa keetiin akkaawuntii banatte. So hoggaa maallaqni kun achi deemu warri gartee hooggantoonni maallaqootaan ilaalan jechuudha. Bakka itti deemu jiru. Eenyummaa nama sanii qaba waan ta'eef dafanii dhaqqaban. So ammoo warri dahattoonni digital marketaa maal hojjetan? Crypton currency'n decentralize jennee kan qaama sadaffaatiin hin hoogganamne jennee isaan kana bakkarra bitamee gurguramuu qaba.
inni kuni exchange jam kan ammoo inni irratti hojjetu kan hojjetamuu fi kan gartee transaction hoggaa gaggeeffamu irra dabru blockchainii jennaan. Blockchainiin kuni akkuma blookii takka qabadhu inni informationa sadiif irraa qaba. I think blockchainii guyyaa itti aanu ni ibsina akkaataa inni itti taa'uu fi gartee informationa isaa. So amma cryptocurrency'n kan hojjetamus kan transaction godhamus isarra dabra. Innilleen internetumaan hoogganama yookaan kompiitaraani. So amma maal godharree dahattoonni gartee digital marketaa yookaan skaameroonni maallaqa sanichirra geessitee yookaan waan hojjetan san geeffatuudhaaf hara baankiin oofan akkam godhanii cryptoon exchange irratti daldalamti jennee yookaan bitamti jennee exchange jechuun isa KYC fayyadamu yookaan isa eenyummaa qabu jechuudha. So exchangenis bakka lama qoodama centralaa fi decentralized jira. Central hoggaa jennu kan gartee laayisensoota qabu jechuudha biyyoota garaagararraa. So decentralized yoo kan gartee laayisensa hin qabne jechuudha. Kan akka cryptocurrency san jechuudha. Kan hoogganaa hin qabne jechuudha. Yoo achitti gartee dogoggortaates kan bakka itti gaafatu hin qabne. Amma maal godharree cryptocurrency wallet irraa yookaan maallaqa kan achirratti invest godhuudhaaf ichirraan adireesa si kannaniiti adireesa isaanii sanirratti ergite jechuudha. Adireesa kan akka USDT, kan akka USDC, kan akka Bitcoin. Amma hoggaa adireesaan koppii gootee exchange sanirra geessitee sendi goote adireesni sun eenyummaa hin qabu. Garuu ammauntii san isaan receive godhan jechuudha. Fakkeenyaaf barsaa daraaraan USDT dhibbata kanaa erginaan ja'a. Adireesni isaa sun hoggaa na bira dhufe adireesni nambarootaa fi gartee koodota garaagaraa qaba dheeraadha. Hoggaa na bira dhufe hoggaan sendi godheef adireesni suni eenyummaa barsiisaa daraaraa yookaan gartee namanatti ergeessan hin qabu. Ammaasiis jala deemuu hin danda'an arguu hin danda'an. Amma maal gootee maallaqa kan hoggaa fuutee achitti ergite maallaqni deemaa jira garuu mootummaaleen gartee dafanii hin dhaqqaban jechuudha. Yookaan warri gartee daawwattoonni yookaan skaameroota warri eegan akkuma taraafni lafarra jiru qilleensarra jira. So sanillee dahattoonni gartee skaameroonni kan akkanaa jira jechuudha kan dijitaal maarketaatiin wal qabate. So amma gaa skaameroota raasawaan dhufne wanti nuti raasawaa jirru garaagarummaa dijitaal maarketaa fi finaashinaal maarketaati. So cryptocurrency fi forex akkasitti adda qoonnee nu ifa jee yaada. Hatti anumaan qofti gaa madarakiin fudhu barsaa daraaraa fi kannaa takkitti aanu ofirraa ibse. So stock market. Stock marketni nama eenyummaa yookaan abbummaa bitatu. Stock marketni irra seera qabeessa isa gartee seera qabu akkasuma irra guddin isaa maqaan isaatis identity isaa ibsa akkasuma gartee asetii lafaan beeytu takka jechuudha. Fakkeenyaaf kan akka eenyu kan akka Apple kaampaanii Apple maal gurgurtii telefoona gurgurtii laaptooppii gurgurtii so isaan kana ni beeyte jechuudha. So onlaayina jiran isaan kun bitatu dandeessa yookaan maallaqa keessa kaa'atu dandeessa yookaan gartee asetii teessan yookaan istooka abbummaa san bitattee bakka irratti kaa'attu jira jechuudha. Sheera jechuudha. So kan akka Itoo Telekoom yoo biyyatti ilaaltes yoo karaa naannoo jirtu hundattuu biyyoonni hundinuu ni qaban. Yoo biyyoota xixiqqoo ta'e malee Itoophiyaallee amma ni qabdi eegalanii jiranii. So stock marketni akkasii eessarra bitama? Birookarra bitama jechuudha. Birookaa jechuun isa gartee liquidity provideroota jennaani kan asetoota garaagaraa kana sii dhiyeessu jechuudha. Kan akkam istaakaa forexiidhaa akkasuma gartee commoditiidhaa jechuudha. Cryptoon eenyu jennee decentralized currency jenne isiin eessarratti dhufti jennee yookaan takka isii hara lamaan itti fayyadamuu dandeessaa takka investi godhuudhaaf akkuma istaakaa sanitti asetii bitattee ol kaattee gaafa isiin qaaloyte gurguratu kun ammoo deeyiliidhaan jechuudha. So jaroota kana akkamittiin gartee kara barsaa daraaraa deebisee irraa kanaa soinu taata daraaraa fudhu. Wanni keenya amma erga garaagarummaa isaa beekne akkamitti eegaluu dandeenya namni tokko akkamitti waan kana eegaluu danda'a kan jiru
roughly digital marketing eegaluudhaaf karaa 8 tiin gabaabsee lafa kaayafan karuma 8tiin gabaabsee lafa kaayafe garuu ani 8 tan isiniifin hima 8 tanaatutu malee tabiraan jirtu jettanii yoo itti seentanii mudhiin isin citte immoo isin jiru akkasin naa qabaddaa dubbii maaliif akkamiin beekna beektaa mee bitee gurguruudhaaf maal fana barbaachisa hanganuma naa himii siin jedhu dhufee namni sii galtee hin ta'u akkasin hin ta'u bishaan tokko gaafa seenu deemtu ulee firraa kaanii firraa laalan jedhanii akkasii jechuudha. So digital marketing isteepilee 8 digital marketing eegaluudhaaf isteepilee 8 tan yookaan sadarkaalee 8 kun murteessaadha. Isiin jalqaba understanding digital market landscape hanga bal'ina gabayaa dijitaalaa san yookaan haroon sun hangam takka bal'oo yookaan gam fagoodha kaja'u san dura hubachuu jira. Osoo bishaan tokkotti hin darbine yookaan garba tokko osoo daakuun seenne hangam takka gam fagoodha hangam takka bal'ata dheerinni isaa hangam takka kan jiru san landscape gabicha kanaa beeku. Any marketing effort yookaan tattaaffii gabayaa ati as keessatti gootu maamila bira dhaqqabuudhaaf kan akka fakkeenyaaf search engine optimization maal godhuu qabda sistema dijitaalaa filatte san irratti kara search engine optimization kara pay per click kara email marketing boost up if godhuutu sirra jiraata jechuudha. Amma gaa dura landscape kun yookaan bal'inni gabayaa tanaa hangamii firraa baruu giseen siin jedhu lakkii bal'inni gabayaa tanaa hangana teetuma seenuu osoo hin ta'in gabayaa tana keessa wantoota asii lakkaa'u kanaatu jira maali pay per click akkamittiin isa fayyadamu search engine optimization kun maali akkamittiin isa fayyadamu oomisha kiyya kanaa asirra fiduudhaaf sii galtee social media nuti inumaa jirri kaan kun irra ulfaataa social media marketing tiktaakuma kanarratti oomisha isaan gurguru namni keenya oomisha ifii qabu madaba isaarra ka jiru beeksiseen gurguru sii galtee maalayyaa Amazon irraa fuudhee gurguru influencer marketing fayyadamuu kun amma mileenaa fi kuma dhibba maarree fi maarree qabu kun they don't know anything about TikTok shop TikTok affiliate market waan jennuun kanan beekan jechuu guututti sii galtee so maali ree ammaan tan maali affiliatiin kun akkamittiin TikTok irratti hojjechuu danda'a Facebook irratti hojjechuu danda'a kan jedhu baruutu sirra jiraata jechuudha. Kafaltiin kiyya karamiin kafalama karamiiniin waan kana beeksisa kafaltiin kafalamu sun karamiin na bira ga'a kajeetu si barbaachisa jechuudha. So saniifuu har'a qaraateetuma boruu haatee ittiin wanni ta'uu hin dandeessu. Experience lafaatii si gaafata. Siifin hima. Irra guddaan nama joogotee keessaafa because gizee dhufu maal jedhanii yaamanni beektaa? Anis qara'ee jireenya kiyya jijjiirameetiin jira atis kottuu qara'ee siin jira. Dhaadha isaa jedhaniin jechuu beeksisa osoo hin ta'in. Ani keessan jiru warra kal jawsan. Step lammaffaa right digital marketing channel filachuu. Channel dijitaalaan irratti gabayaa hojjechuu deemtu kana isa sirriitii fi hawaan hojjechuu deemtu fakkaatu filachuu danda'u jechuudha. Social media platformidha fayyadamtamoo, content create godhuudha fayyadamtamoo, emailidhaan fayyadamtamoo, suru website irratti jechuudha. Website kana kanaani karaa channel jechuun maaligaa maagida sirrii kan hasilaa gabayaa ati keessatti hirmaachuu deemtu kana wajjin wal fakkaatu filachuutu sirra jiraata. Isa kanoo akkamittiin filadhaanis leenjii feeti jechuudha. Stepin sadaffaa learn core digital marketing skill. Utubaalee digital marketing hojjechuuf si gargaaran ogummaa utubaalee digital marketing hojjechuuf si gargaaran horachuu qabaachuu jechuudha. Oye naasuu jira dhaabulu. So kanaafuu maali wanni isin jechuu fadhe iskilii jechuun ogummaa utubaalee digital marketing kana beekuutu sirra jiraata jechuudha. Ogummaa san qabaachuu qabda. Ogummaa tana takka leenjii fudhatteetti horatta. Kaan ammoo irra guddaan keenya gaa maaliin beekne tiraayeen irrariin beeknaa mire hoggaa nyaadhamnee mudhii nu citte booda meebii wanni xiqqoon takka irraa sii galte xiqqoon takka sanuu beeka hoggaa sana sii galee.
Miyuutu irra jirta? yaa ogummaa qabaachuu horachuu danda'uu qabnaa jechuudha. Maaliin kan wal qabatu utubaaleen dijitaal maarkeetii yookaan gabayaa dijitaalaa kana seenuudhaaf utubaaleen isaa maal maalii kan jiru ogummaa haasan horachuutu sirra jiraataa jechuudha. So koopiraayitii jira amma fakkeenyaaf. Ati itti lafee wanta akka biyyoollee godhee koopiraayitiin kollaapsis jalaa godha. Si galtee akkamittiin koopiraayitii ofirraa eega? You have to know leenjii si barbaachisa. Psychologically illee qophaa'ina si barbaachisa. In target customerii irratti hojjechuu deemtu beekuutu si barbaachisa. Waan kana hunda amma fakkeenyaaf maamila lafarratti akkatti qabatu jira. Qilleensarraa kanoo eenyu target wanni hajoo akkaataa itti adda baafattu jira. Graphic design, social media management wanni kun hundinuu as jala dhufaa jechuudha. Kun hundi ammoo akkanumatti steppilee tana beekuu giseen sin jee usteetuma akkanuma laaltee itti galuu jechuu miti. Laala asirratti wanni ati beekuu qabdu namni gabayaa keessa akkatti ta'an beekuu fi akkanuma dhufeetuma gabayaa seenu garagara. So haala dhangala'insa gabayaa tana keessa maallaqaatu dhangala'a. Hara tokkoon qabeenya hara tokkoon maallaqaatu dhangala'a. Waan dhangala'u kanarraa qooda kee akkamitti akka fudhachuu qabdu karaa wanni sun itti dhangala'u beekuutu sirra jiraata yeroo hundaa'u. Malee yoo karaa san hin beekne gabayaa seenuu sirra hin jiraatu. Zeeroo taata waan taateef. So maali jee utubaalee ogummaa digital marketingii qabaachuudha. Khatiyaan ammoo koorsii digital marketingii fudhattee sartifikeeta fudhattee dhaabbilee digital marketingii irra dalaganirra qaxaramtee hojjechuu osoon jalqabu. Si galtee amma fakkeenyaaf Google Analytics certification yoo qabaatte Google Ads certificate maarree kan yoo qabaatte kana fudhattee marketing strategy in digital market in digital age hajoo certificate waan akkanaati yoo qabaatte kaampaaniilee yookaan dhaabbilee digital irratti hojjetan keessa seenteeti muuxannoo horatee achirraa sanbooda hamataa keetiitti dhuftaa jechuudha. Haala structure gabayaatii fi faayinaansii isa keessa deemu hubattee jechuudha. Inni shanaffaan build and launch digital marketing ida. Amma gabayaa digitaalaa kana build gootee erga jaartee fixee booda launch godhu. Si galtee ifa godhu jechuudha khattiyaan. Ifa godhu kana keessatti gaamma set your market goal. Goolii ta'e yookaan kaayyoo gabayaa keetii achi kaa'uu qabda. Target audience eenyu customerri irratti xiyyeeffattee jirtu beekuu qabda. Right platformii sirrii ta'e fayyadamuu danda'uu qabda. Contentii oomisha keetii wajjin wal fakkaatu fayyadamuu danda'uu qabda. Sanbooda bifa monitor ta'een kaampeenii gaggeessitee waan kana gadhiisuu danda'uu qabda jechuudha. Dubbiin akkasii dubbiin akkanumatti hottu digital market hin jirtu manama rafa firraa dhabaa isiniifin maani. Amma digital marketing xiqqaa beeka. Haalli simu jiru. What about financial marketing hedduu waayidiidhaa fi mana keetu booda irraanfattee bira kuttee ofeete osoo deemtu boodeef duba deebita siifin himaa. Inni jaaffaan digital marketing tools. Tools jechuun meeshaalee digital marketingidhaaf nu gargaaran fayyadamuu jechuudha. Akkam akka Google Analytics website keenya kana maal godha in tracking website traffic kana Google Analytics in wantoota kana fayyadamu toolsota Google AdSense maal toolii waan jennuun kana fayyadamu jechuudha. Qaama in fakkeenyaaf hangam takka namni amma TikTok irra viidiyoo gizee gadhiifte nama umriin hanganaatti ilaalee daqiiqatti hangana ilaalamee akkasii si haa usan si galteeme ati amma fakkeenyaaf viidiyoo gadhiifte arra namni kumni akkasii ilaalu feeta gooliin kee jechuudha. Namni naalaaluu qabu moo waa'ee gadhiisu kana dargaggeessa irratti xiyyeeffata. Dargaggeessa keessa ammoo dargaggeessa daldala yookaan biizinasa keessa jiru irratti xiyyeeffata. Si galtee so amma target customerii kiyya eenyu dargaggeessa daldalaa jechuudha. For example si galtee so namni kumni akka viidiyoo kiyya kana naalaaluun fadhaan jaarra namni kumni san naalaaluu fi naalaaluu dhabuu namni kuma sanirraa viidiyoo daqiiqaa takkaayuun gadhiise namni kumni san laalee namni shanfaan viidiyoo san guutuu laalu mala kan daqiiqaan gata kalaala waan kana hunda dasii baaseeti bakka ciminatti qabduu fi bakka dadhabinatti qabdu kana dasii baasee jechuudha. So meeshaalee akkana kan digital marketii kana gizee jalqabde dadhabinaa fi cimina kee addasii baasan sirritti beekuu qabdaa jechuudha. Duuba ammaan tana Google Analytics ifiifuu sirritti qo'achuudhaafadha leenjii takka jechuudha si galtee. As keessaa we can pick affiliate marketii bichaa fuutee qaruus ni dandeessaa beeku. Isa bichaas fuutee qaruu ni dandeessa. Garuu ammoo isa bichaa fuutee yoo qaraate
walidha digital marketing affiliate fi content wanni kun hundinuu walidha amma yonan referral link dan amma khara linki ti khanino jedhu taate linki khana social media ra fayyadameen beeysa website namarani beeysa telegram garaagararni beeysa video ra delegating beeysa oomisha linki sanjala jirunin beeysa osoo hin jaalatin wali hidhamee jira jarri sigale so khanaafu in maal sinja namni gari irra guddaan yeruma gabaabdutti affiliate marketing qaraatee maarree taataa miti sinja injurtu wanne akkas jaamu si filima namni tokko university ra graduate godhe for fide university ra graduate godhe boru gabbee hojii argata maybe amata afurfaa taa'u mala hojii sanuu dhabe sigalte inni saddeetaffaan measure your success hangam takka akka deemte jechuudha so amma nuti digital marketing isi kanuma lafaatu biyee galu waggaa kana waan akkanaatiin qarshii hangana yookaan hanganaan daldala kana bal'isuu qaba jenneen eegallu hoggaa yeroon itti qabanne san dhumte ammoo deebinee gamaggamuun beeknu jechuudha. So digital marketing maal fadhaa day to day follow idhaa fi then gamaggamaa fadhaa jechuudha. Financial marketing ammoo time to time following idhaa fadhaa jechuudha. Sammuu qulqulluudhaa fadhaa jechuudha si beeknima. Si galtee more knowledge isaatis irra bal'ataa jechuudha. Akkanatti karaaleen 8 kun ijoodha. Wantoota ijoo namni tokko digital marketing eegaluu yoo fadhe eegaluu danda'u jechuudha. Kanuma irrattiin xumuraa. Okay, galatoomii dabala bareedaadha. Garaagarummaan financial market fi digital market ibsine turre akkamitti eegaluu danda'a egaa adda hubanne. Tokkoffaa garaagarummaan jaroota kanaa wanni barshaa daraaraan faan dalagan wanni isiin sirraa barbaaddu takka yeroo lamada beekumsa sirraa barbaaddu. Tokkoffaa wanni isiin sirraa barbaaddu qabadhaa waan kana. Financial market fi digital market yeroo hedduu walitti dhufaa warri barsiisanillee yookaan beeysanillee akka walitti dhufu beeysan. So digital market wanni sirraa barbaadu taayimii yeroo kannuu fi lamada beekumsa isaa qabaatudha. Beekumsa qabaatu jechuun sartifikeeta qabaatudha. Barattee jechuudha. So taayimii itti qabaatudha. Ichi booda inni yookaan fandii sirraan barbaadu jechuudha. Maaliif piroodaaktii garaagaraa dhiyeessuudhaaf wantoota taayima kennuudhaaf. Amma ta daraaraa faan yookaan ta barsiisaa daraaraa faan maal feetii jennee beekumsa taayimii kennuufi jechuudha. Amma gaa nuti wanti nuti barsiifnu tasaanii san osoo hin ta'in isaanirraa maallaqa dalagatte dalagatte sanii habiraa itti dalagatudha. Yookaan financial marketing wanni uumameef yookaan wanni fakkeenyaaf nuti irraa ibsaa jirru kuni waan ati dalagatte takka salaarii argatte takka digital market argatte digital market oggaa dalagaddu maali takka fakkeenyaaf amma affiliating jee akka product takka Amazon irraa dhuftee TikTok irra gurgurtaa eega gurgurtee fandii gooteeti withdraw godhatte. So amma financial marketing hoo isa argatte san yookaan dalaydee minda argatte san sanirraa waa hojjetudha. Akkamitti gaa financial market reefu dameela isaa isin ibseen ture staakaan je'ee kriptoon je'ee forex jennee commodity jennee akkasuma gartee bond jenne yookaan derivatives market jenne. Isaan kuni akkamittiin access godhuu danda'a. Tokkoffaa stock marketing yookaan forex yookaan kriptoon reefu tan ibsine ture cryptocurrency dha waa'ee isin hedduu karaa barsaa daraaraa faa deemti. Karaa digital marketatti qoodatti ijoollee dhammaasis zabana kana seente. So akkamittiin access godhuu danda'a. Financial market tokkoffaa financial marketing karaa through broker karaa gartee brokeraatiin broker oggaa jennuun isa gartee asetoota kana nuu dhiyeessu. Karaa lamaan hojjetuu dandeessa financial market tokkoffaa karaa investmentiitiin. Akkana jechuun akka nama gartee abbummaa takka asetii takka bitatee reefu maal jennee stock market jennee forex jennee cryptocurrency jenne. Istaaka oggaa akkami keessa galtaa jenne tokkoffaa akka nama gartee identity yookaan gartee eenyummaa takka bitatee kan amma baankii oggaa dur amma gaa jijjiirame malee baankii dhayiteeti sheera bitatta
yookaan eenyummaa bitatta waan bitatu san bitatta amma baankii Itoophiyaatu waan san qabale tan biyyoota garaagaraa hin qaban karaa kamiin bitatta karaa onlaayinaatiin bitatta jechuudha. So eenyummaa bitatu jechuudha abbummaa bitatu istaaka san oggaa bitattu akkamiin bitatta eeysaan karaa birookaatiin jechuudha. Birookaa oggaa jennuun isa dallaalaa osoo hin ta'in isa faayinaansiiti. Kani asetoota kana sii dhiyeessu jechuudha yookaan isa qaama sadaffaadha. So financial market akkamit dalaguu dandeessa yookaan akkamitti itti hirmaatu dandeessa karaa lamaani. Tokkoffaa karaa investmentiitiin, lammaffaa karaa tradingiitiin. Trading oggaa jennu yoo feete bittee gurguruu isa dayliidha. Yoo barbaadde isa day trader jira, inni lamadaa isa scalp trader jira kan garatee short termii fayyadamu yookaan yeroo gabaabaa fayyadamu. Inni itti aanu isa swing trader jennaan. Akkana jechuun isa garatee weekly yookaan torbaan yookaan ji'afaa trade godhu jechuudha. Kun ammoo karaa investmentiiti. Investment oggaa jennu isa garatee abbummaa yookaan aseetii san bitatee ol kaatee gaafa eeggatee gaafa inni qaala'ee gabaarra geessee gurguratu jechuudha. Akka nama fakkeenyaaf horma jibichaa tokko bitatee ol kaatee gaafa inni sun qaala'ee dhaqee gabaarra gurguratu jechuudha. Investment. So sunilleen akkasumatti bakka sadii qoodama bakkuma lama qooduu dandeessa. Short termii gartee investmentii fi long term irratti godhuu dandeessa. So isaan access godhuu danda'a isaan kana financial market kana. Digital market karaa interneetaan jennee social media yookaan innilleen garaagarummaa qaba barsa daraaraan ibsee. Jaroota financial market ibsine kana isaan access godhuu dandeessa. Tokkoffaa brokeraan. Fakkeenyaaf Itoo Telekom invest godhuu dandeessa. Fakkeenyaaf amma investment irra jira brokeraan. Takka need bank godhuu dandeessa. Takka Apple jennee Apple bitatu barbaadde. Amma gaa telefoona iPhone hin baannu Apple istaaka baanu. Tesla jira. Tesla bitatu barbaadde yookaan Amazon jira. Microsoft jira. Meta jira yookaan Facebook jira. Meta oggaa jennu kaampaanii Mark Zuckerberg own godhu kan akka Facebook, WhatsApp, Instagram isaan kana jira jechuudha. So isaan kan akkamitti access godhuu dandeessu yookaan akkamitti daily trade godhuu dandeessu yookaan invest godhuu dandeessu. So financial market it is high akka malee bal'aadha akka malee gartee seerri qabeessa. Seerri isaa akka malee regulation qaba. So isaan karaa kamiin karaa birookaatiin jechuudha. Birookaan isa wannoota kan asetoota kana sii dhiyeessu jechuudha. Karaa kamiin karaa garaagaraatiin akka ati filattetti takkaa investitiin takkaa hoo tradingiitiin jechuudha. So akkamittiin eegaluu danda'a. Tokkoffaa sagaleen kiyya dhagamaami. Tokkoffaa financial market keessa galuudhaaf tokkoffaa wanni sirraa barbaadu digital market maal sirraa barbaada jenne yeroo beekumsaa qabaannaan yerootti qabaannaan hojjetu dandeessa jechuudha. Akkamitti ani gaafaan dura eegalu barumsa waa'ee dijitaalaa fi financial market kana digital market irraa hin dura eegalu. Akkam Amazon farra waa gurguruu teekaloota akka jira biyya tana yookaan gartee albaabaa faa affiliate marketing wannoota akkanaa kan. So isaan wanni sirraa barbaadan educationaa yookaan beekumsa qabaatu yeroo itti qabaatu maaliif product isaanii kana dhiyeessita waan ta'eef. So amma jaroonni wal fakkaata jennee karaa akka feesaawu crypto currency jechuudha. So amma gaa financial market kana maaltu sirraa barbaachisu tokkoffaa financial market ni universitiin baratamu education sirraa barbaachisa. Hirmaattonni financial market reefu eenyufaadha jennee turre. Hirmaattonni isaanii digital market faadha. Digital market ni gabayaa takka tagartee itti irkattu financial market jechuudha. So digital market financial market ni inni gartee ittiin irkatu of danda'aadha jechuudha. Akkasuma seera qabeessa. Ani wanni barsaafaan daraaraan faan hojjetan seeran qabu jechuu hiyyaa miti. Financial marketuma ibsuudha malee. So saniifu isaan kana baratuudhaaf yookaan itti galuudha tokkoffaa wanni si barbaachisu beekumsa. Financial market ni wanni inni si barbaachisu tokkoffaa education isa haayilii ta'e. Kan barsaafaa daraaraan faan as bahanii ji'a lamatti jaarrejaan kan osoo hin tahin
kan gartee haayilii barumsa yeroo sirraa barbaadu. Fakkeenyaaf hirmaattonni fooreksii eenyufaadha jenne reefu gaavmanti jenne turistoota jenne seentaraal baankii jenne kooppereeshinoota jenne. So it is highly liquidity jechuudha. Trading qofti kaaraansiidhaa kan guyyaadhaan bitamee yookaan walitti gurguramee oolu tiriliyoona 7 yookaan tiriliyoona 6. So kana yookaan fakkeenya amma mee Itoophiyaan birrii fudhadhu. Akkaataa inni kun ol kee gabbuu ji'a lama barataa hin barattu akkaataa saatuu hin hubattu jechuudha ji'a lamatti. So kuni education highly si barbaachisa. Maaliif bari waan warri digital market oggaa waa harkate gartee withdraw godhatu san baratu deemta. Hirmaattonni eenyu jennu kan mootummaa nama fakkeenyaaf mootummoolee government oggaa jennu oggaa investmentii dalagan oggaa wanta galchan maaliif fayyadaman kaaraansii fayyadaman. So hirmaattonni gartee namni daldalaa ta'us abbaa fedha ta'us namni kaaraansiitti hin fayyadamne hin jiru. So ati kuni education high level si barbaachisa jechuudha. Tokkoffaa barumsa hubatuudha. Lammaffaa ati daldalaadha jechuudha. Financial market keessatti daldalaadha. Akkam fandii keessi barbaada jechuudha. Yes, kuno ani amata lamattiin baree obboleessa keenya tokko Mustafaan. Akkas kuno ammoo tiktaak kanarraa ji'a lama ji'a takkattiin of jijjiire janii beeksisan. So ogguma hundaahu dahattoonni digital marketaa fi financial marketni iskaamaroonni hedduudha. San guyyaa biraarraa haasoin. Maaliif nu hojjetaa keessa jirra waan ta'eef. So hanga yeroo irraa fudhatee isin beeyna akka istooriin gartee buukonni garaagaraa istoori ani amata jettee mire amanni lama akkasuma seeruma financial market haawutti yookaan buukonni garaagaraa haawutti amata lama yookaan lama ol ja'a. Ji'a lama gartee ji'a takkattiin of jijjiire namni asirraa jiru osoo hin ta'in. So tokkoffaa maal jennee educative godhu barumsa isaa baratuudha. Barumsa isaa baratuudha. Eega baratte booda I think barsaa daraaraa networking huccise. So eega baratte booda karaa kamiin dhufuu fi dandeessa karaa investmentiitiin. Karaa gaariif waan ibsine san karaa investmentiitiin takka karaa tradingiitiin sadeenutu jechuudha. Tradingii karaa sadeeni qonnee. Barsaa daraaraan nufute. So saniifuu eessatti access godhuu dandeenyaa jenne. Access godhuu eessatti dandeenyaa jenne. Karaa birookaatiin jenne. So financial marketni fandii sirraa barbaada, beekumsa sirraa barbaada, highly education sirraa barbaada jechuudha. I think networkii waan taateen beeku meekop linkii godha. Maaltu si baase? Networkii. Ini dagama bi amma? Di dagama yaa. Ayyatti bu. Yaa so saniifuu karaa gartee liquidity provideroonni gartee wannoota kanaa eenyu jenne brookaadha jenne. Kani wannoota kanaa jechuun kan keessaafuu kan akka foorexii, istaakaa, indeksii, fiucharaa wannoota kana boondii so brookaan jenne. Kan ammoo kiriptoodha. Amma gaa wal dhufee jira. Duraan takka kiriptoon exchange marra jira. Access godhuu hin dandeessu warnoota biraa jechuudha. Amma garuu hedduu seeraa fi gartee wannoonni hedduun waan walitti dhufanii jiranii amma gaa kiriptoon exchange qofarra jira jechuu hin dandeenyu. Maaliif fakkeenyaaf Bybitiin meta trading 5 qabaa irra trade godhuu dandeessa. Akkasuma Kraken istaaka kana irratti invest godhuu dandeessa. Fakkeenyaaf yoo Ameerikaa fa'aa akkasii jiraatte Binance USML kun hin hojjetu. Wannoota reefurra haasawne san brookarra hajiru hajee isaanii ichirra exchange san irratti illee godhuu dandeessa jechuudha. Exchangein duraan maal jennee inni kan kiriptoodhaati jennee yookaan kan gartee digital kaaraansiiti jenne. Amma isaan illee waliin access godhuu ni dandeessa akkasuma gartee biyyoota garaagaraa keessatti akka
inni T1 kajuullee nama biyya tanatti ni hojjeta jara lachuutu sii dhiyeessa. Fakkeenya kana karaa banuudilleen siinii dhiyeessee jechuudha jaroota lachuutu. So irra falatamaan garuu kiriptoon exchangeidhaaf wannoonni garaagaraa kan akka foorexii kan kun birookaa irratti jechuudha. So karaa saniini access godhuu dandeessaa jechuudha. Karaa kamiin karaa exchangeitiif karaa birookaati. So wanni ati baratuu qabdu hoo maal jenne beekumsa isa haayilii ta'e. Kan akka dijitaal maarketa barsaa fa'aa daraaraa fa'aan as baanii ji'a lama ji'a akkas jansan osoo hin taane. So saniifuu irra guddin faayinaansii hoggaa jennu hirmaattonni isaa inni gartee akka gartee ilma namaa kana keessa dhiigaati. Yoo dhiigni ilma namaa kana keessa hin jirre wanni biraa hin hojjettu jechuudha. So yoo faayinaanshinaal maarkinni waan takka keessa hin jirre wanni hojjetaa hin jiru. Feete dijitaal maarketa dalagi feete waan feete dalagi. Galatoomi barattoota itti fufu. So saniifuu tokkoffaa akka jedhani 99% takkaahuu 90% maarketa faayinaanshinaal maarketatti feeliidha jennee qofan jenna. Maaliif akkasii beekta? Warra xiqqishoo isii kana hubannaa qabu dhufee beeksisa. Hubannaa hin qaban ammaasiisi. Faayinaanshinaal maarketni keessaafuu birookaan faan kilaayinsii barbaade yookaan maal jettaniini kaastamara barbaade. Influensonni maal jenne mareefuun tana barsaa daraaraa maal jedhe dijitaal maarketa jalatti warri folloora qaban maal hojjetu danda'an jedhe affiliate maarketingii yookaan beeksisa promooshinoo ta'an. So folloora miliyoona 2 qabama inni kun. So birookaan kun amma baname kaastamara barbaada gaa wannoota gartee kana dhiyeessuu barbaada. Akkam godhare isa kana dhaqa. Tokkoffaa isa kanaan beeksisi ja'an. Lammaffaa rifee linkii kanaaf yoo ati isa jalaan seente kan way arkate jechuudha. So inni kun irraa dhufee dibbee gartee aduu keessan kaayin talaal oowwitu tana dhufee siituma. Bari wantuma nama piraankii hojjetu tokko gartee nama gartee kanumatti dirree deemtu akkas qabaniiti warri faayinaanshinaal maarketaa keessaa akka birookaa takkaa warri koorsii gurguddufanii anuu ji'a lamattiin tujjaaree kootu tujjaarisiin jaanu. Ati maal gootaree isa kana ji'a lama tujjaaruu dhuftere maallaqa kee qabatte duraanuu maal jenne faayinaanshinaal maarketni maallaqa qabdu sanirraa kabiraa uumuudha jenne. Akkana jennee bar dijitaal maarketni hoo akkasii miti jechuudha. So faayinaanshinaal maarketni kan baratu anyone namuu barata. Akkam feete injinara ta'i feete profeesara ta'i any ta'i. Waan argatte sanirraa kabiraa uumuudha. Fakkeenyaaf salariin kiyya doolaara 1,000 takkaan ja'a. 1,000 sanirraa hin waa 1,000 akkasii barbaada takkaa 500 akkasii. Faayinaanshinaal maarketni akkasii. Maallaqa qabdu san kabiraa irraa uumuudha. Akka dijitaal maarketaatii miti. So yeroo hedduu warri dijitaal maarketaa walitti kuni nuti warri faayinaanshinaal maarketaa qabdu sanirraa uumuudha jechuudha. Akka siistama baankii nama baankiin maaliif uumame? Baankiin bari kaaraansii jiru sanirraa kaaraansii biraa uumuudha. Amma fakkeenyaaf waggaa garii intarastii biyyoota garaagaraa irratti intarastiin doolaara 1,000 yoo keesse 3% yookaan hojii irraa jennisi fidan. Maallinni kee hin teenye bar ni dalagee intarastii sii fide. Takkaa investii godhan takkaa tireet godhan so amma gaasan keessan gallu gizee birallee ni galla itti raasoe. So faayinaanshinaal maarket investment and trading jechuun akkas jechuudha. Investment jechuun asetii takka doolaara takkaan bittee hoggaanni qaale doolaara 2 gurguratu jechuudha. Kiriptolleen irra haayilii liquidity haa taatu isiin irra piraayisni isin jijjiirama deeyliidha. Sistema san karaa investmentiin karaa tradingiitiin akkasi akkaawuntii jetti maallaqa nagattee maallaqa sanirraa kabiraa uumuudha. So kuni godhuudhaaf takkaffaa yeroo sirraa barbaada jennee fandi sirraa barbaada akkasuma gartee beekumsa isa haayilii education ta'e nama waan kana beeku akkaataa waa lama baratu si barbaachisa. Tokkoffaa technical analyze waan jedhu jira lamaffaa fundamental jechuudha. So wannoota kana mentoora qabaatu qabda nama gartee tiyooriin osoo hin taane afaaniin taa'ee AI irra dhaqee gartee akkamitti maali afaan oromollee AI haasoitti maantana
akkami forex tradingin hojjetti yoo jeen forexin akkana hojjetti jee dirri jee kannaaf achirraa dhaqee siyaasa koorsii website irra siiqaa takka iskiriina duuba taa'ee siyaasawa garuu gaafa tiyoorirraa hara piraaktikaalii dhufee hojii jijjiira dubbiin sani so mentorii ati qabaatu qabdu nama gartee waan kana dalagu kan beekumsa waan kanaa qabu kan amata lamaa oli fakkeenyaaf biroo karatti yoo beekumsa barsiifte yoo waan kana barsiifte biroo karatti wanta ta'uudhaaf amata afurii ol dalaguu qabda. So amata afurii ol nama gartee maarketa keessa jiru amanni lama kana ittiin buumaa bahii keeti jechuudha maarkanii zigzaagaa akkuma sani atilleen. So amma gaa kabarsiisaa daraaraa faan amma gaa madarakii isiniin fudhee beekadhu warra dijitaal maarketaa achiin darbe amma warri barsiisaa daraaraa faan dhufaniiti maalli isaan tokkoffaa taayimii lamaffaa gartee sartifikeeta barbaadan kaampaanii biraatiif waan hojjetu deemaniif ati hafa naashinaal maarketaa maal barbaaddare tokkoffaa edukeeshina barbaadda beekumsa isiisanii beekumsa akkaataa isiin sun itti hojjetamtu akkaataa investment itti gootu akkaataa daily trading itti gootu so sartifikeetni ati gartee asirra baateenaa sartifikeeta akkasii qabaa akkasii hin jiru jechuudha sartifikeetni it is like a paper kan varra dhayitee print godhuu dandeessu yoo as keessa hin jiraanne jechuudha so wanni ati naashinaal maarketaa keessa barattu beekumsa akkaataa isiin itti hojjettu akkaataa isiin itti investmentii akkaataa gartee chaartii dubbistu jechuudha so ichi booda sartifikeeta wanni ati hin barbaanneef namaa hojjetu hin deemtu ofiif hojjetu deemta jechuudha so sartifikeeta yoon qabaadhee daraaraa bira dhaqeetiin beekumsa kanaan qabaa na siifiin hojjedha jaan so amma ati naashinaal maarketaa keessa maal barbaaddare edukeeshina fandiikee beekumsa gartee waan kana haayilii isa ta'e so akkamitti gartee warri naashinaal maarketaa hedduun kasaaran tokkoffaa warra waan kana beekuutu isa kasaarsa akkamitti dhufeeti ji'a lamattiin tujaarasiin ji'a lamatti jedhaitee waggaa dhabde ahaayi akkaawuntii gaama maallaqaatiif seef godhatte kana dhayitee keessa nayita dhabde tunis kaamaraa mettee as deebita maaliif isaatus kaamara si godhe malee isiinis kaamaraa miti jechuudha so tokkoffaa gartee warra beekutti dhiyaattee irraa baratu takka investi ta'us lammaffaa gartee namni hedduu wanni kufuuf waan kana gaama fakkeenyaaf forexiin kan gartee guyyaadhaan daily trade taamee yookaan jijjiiramee ol tiriiliyoona 7 yookaan 6 jedhe isa kana osoo hin baranne warra gartee experience keessa ture kana kuni guyyarraa waan inni dalagu asirra poosti godha forex guruun yookaan garee warri investoroota kun waan dalagan experience amata dheeraa keessa turan asirra post social media sarratti maxxansa yoo doolaara kumatti naqeetiin kuma 200 dalage ati jettee gaama onneen teetullaa si danfitee itti seenta ammaawuntii qabdu san itti nayita jechuudha wanti kana jetteetuma wuub jette akkaawuntiin tee kutte tana hattuu moo jetta as deebite irraati so forex guruun baanan yookaan warroonni biraa flexi godhan akka malee sa'aata agarsiisan faraare agarsiisan maaliin jagaa diimoofa hedduu sheer godhan warroonni hedduuni so ati gaa kanaan mataan kee sammuun kee boosite so amma kan naashinaal maarketaa akkasii kan dijitaal maarketaa gaa innuu daranii so saniifuu konseptiin gartee ati beekuu qabdu tokkoffaa gartee isa kamiin taha day trade moo investida moo akkasii filataa ichi booda gartee I think hedduu jira dhengaddallee guyyaa dhengaddarree lahaaseen ture madarakii of qofattiin fudhu itti fufi barsiisaa dararaa. Arraafni gaafi yoo rabbi jee torbaanii guyyaa lama bifa kanaan dhufneetitti barnoota kannaa garagara irraa so'ina kallattiidhaan karaa hundaanuu jechuudha. Feesbuukaa fi yuutuubiin illee walitti onni goone sana akkasitti quba qabaadhaadha. Ta'a ammoo ijoon dubbii teenya ta'arraan tana faayinaanshiyal maarkeetii fi dijitaal maarkeetiin maalii garaagarummaa isaanii maalii kaja'u beekuudha. Isa sanan gata akka takka irraa xu'ine eega kana beekee yoo namni hojjechuu yoo barbaade fakkeenyaaf ulaagaa akka maal fa'aa beekuu qaba kan jedhu sanillee irraa dudubbanne
qophii itti aantu irratti walitti deebina kaa. Amma namni isaa wal sesseenu kaa gaafii nu gaafachuu hodhus yoo jiraate asirratti irraa dhaabneeti kara isaanii deemna. Okay, Akkam jettu? para isaanii deemu. Gaaffii galatooma Muktaar Sirkuu hunda isanuu galatooma warri taphaaf gootanii. Osoo gaafittiin seenne tokkoffaa financial market yookaan faayinaansii seenuudhaaf beekumsi barbaachisa jennee taayimii fandii keessa barbaachisa jennee soo saniifuu nama waan kana dhiyaatudha itti irraa baratudha. Narraa kottu baradhu jechuutti hin jiruan. Nama beekumsa waan sanii qabu anyway akaadaamiin ni jira. Garuu harkatuun xiqqishanii ulfaata. Nama gartee hedduu beeku. So yoo kan harkatu taate akaadaamiin akka birookaa jira. Birookaa ogaa jennu kan gartee isa kan irratti dalaydu. Fakkeenyaaf nama birookaa irratti hin barsiisa. So birookaa yoo harkatte irra bareeda. Exchangein isa akaadaamii qabdi. Exchange copy trading gaafii ni gaafattan ammaan si deebisa. So exchange irratti irree baratu dandeessa yoo dandeesse warra gartee dhiheenya waan kana keessatti experience yeroo hedduu qabu dhayxee irraa baratu dandeessa. Xiqqishoo yoo ifallee barbaadde websaayitiin teenyallee ni jira wannoonni kun irra keenyee jira dhayxeellee ichirreen baratu dandeessa. Ifa waan kanaa jechuudha. Financial market akka dijitaalaa miti. Namni hedduu itti hufu akka nama maal jedhanii akka nama jarjaruuti. So hin jarjarin dura adda baafadhu adda ibsadhu tasgabbaayi wanni si dabru hin jiru. So YouTube irra search godhi nutilleen YouTube ni qabna wannoota kana ni ibsina nu qofa osoo hin ta'in warra hedduu jira akka dur takkaa miti gaafa nuti dur itti seennu hedduu YouTube nilleen gadaanaadha. So amma namoonni jira koorsii ni jira YouTube irraas dhaqi adda baafadhu. Telegram illee I think gaamma ichi dhaq jechuun kiyya kuni iskaamara dhaqe isin jechuu yaamte tokkoffaa laali linkii fittiin tuqin warra gartee akkanumatti lallabu kanallee dibbee dhoo kanallee suuta irraa tasgabbaa'ee akkanumatti ittiin fiigini maaliif faayidaa isaatii fiiga waan ta'eef. So saniifuu dura hubadhu eega hubatte itti seenuu dandeessa. Nutillee ni barsiifna nuralleen dhuftee baratuu dandeessa. Garuu akaadaamiin biyya jirtu hundatti bakka jirtu hundatti jira. Dhayxallee baratu dandeessaa jechuudha. Akkasuma ana bira maal yaa soo akkasii karaa gaafii fi deebitti itti fufna. Karaa gaafii fi deebitti itti fufna. Laali ani tana abbaa fene sodaadha. Financial market iniin dalagan amma. So biyya tanatti illee iskaamoroonni hedduu jira. Birookarratti illee ni barsiisa. Ha broker dhufee ijoolleen bochuu jira. Maaliif forex guruun hijibduudha irra guddin isii. Akkana jechuun faayidaa fi gartee dafee si naqu barbaada. Dhufeetii bari warri maarree tokko bar tujjaare isin jaa. Isa naa tujjaare yoo tujjaare maa asirra taa'ee nu qabeessu sun. So saniifuu hin jarjarin akka malee si wareersan waan isaanii bitatuudhaaf. Hubateetu laal faayinaansii jechuun financial market jechuun akka nama dhukkubuuti. Namni eega dhukkubee gartee okkee mataan kiyya humna dhukkubee jee kara dooktaraa deeme jechuudha. Finance financial market eega hubattee booda lakkii edaa investment jechuun maallaqa doolaaraan qabu kana doolaara biraa irraa hojjetuudhaa fi okkee jetteetti dhufta hubattee jechuudha. Maaliif riskii waan qabduuf. Riskii waan qabduuf. Yookaan kaan ammoo maalin jagaa madara kaanu qofa irraa dhiichise danumaa daraaraa naa obse. So yookaan kaan faayidaa isaatiif koorsii isaatiif inni yoo fedhe si dhiichisuu danda'a. Takka refer linkin biroo kaan amma it is like digital market namni financial market hedduu ni dalaga. Maaliif biroo kaan reefu jee biroo kaan tokko yoo naqe amma fakkeenyaa refer link yoo naqe fakkeenyaaf ana warja xiyyaa tokko yoo beeytani beeku komoditii kadalagu tokko yookaan pranki kadalagu yookaan maal jennin gafanii yoo kadalagu ana war oromoo osoo hin ta'in tokko jira mucaan suni araba na fakkaata tiktaa kanarraa miliyoona 2 qaba. I think UK jira na fakkaata ani beeku biyya inni jiru. Xiyyaan suni
kaampaanii jira H fund kaampaanii Proform kan akaawuntii gurguruu jira. My founding future kan jiru yookaan IPEX jira. Dhaqaniiti waliin haasa'an. Isaan san waliin dalagaan ture gaafa san isaan ture. So dhaqanii waliin haasa'an. Amma inni sun hin hubanne garuu nama genius man mataan isaa akka malee jabaadha. Nama tokko naquudhaaf parsantii 60 siiqan hin ajaniin. Refer linkiitiin jechuudha. Akka ammaa digital marketing immoo 10% 20%. So financial marketing irra kafala. So amma inni no jeen baradheetiin eegaan baradhe booda eegala jeen. So tokkomarraa fuudhee beeksise. Ogguma sanii gartee parsantii I think doolaara 20 markate saa 22 takka keessatti. So dhiichisni akkasillee ni jira. Sanillee firraayuu qabda akkasuma gartee irra guddin influenceroonni Itoophiyaa keessatti gana dibbee dha'uu ta'an maaliif birookaatu galu jira Itoophiyaa keessatti. Birookaan kaastamara barbaada. Itoophiyaan regulation eegaltee jirti. So regulation jechuun investmentii eegaltee jirti. Amma investmentii Itoo Telekom eegaluudhaaf yookaan gartee seera qabe Ethiopian Security Exchange broker invite godhaa jira hotta laayisa fudhaa hotta mijeessa. So amma inni kuni hoggaa galee ati gartee hamileen lama qabu kun as dhufeetuma si lallaba jechuudha. Ati garuu kana laalteetti lab jettaa abdii murtee jechuudha. So saniifuu dura hubadhu beeksisaa fi gartee wannoota garagaraa kan wanta jaan jala hin deemin eega hubatte booda karaa faayinaansii dhufuu dandeessaa jechuudha. Yoo gaafii qabaattan asirra gaafuu dandeessan garuu akka kiyyatti osoo nama isa dalaguu fi gartee qabeessoo dha'u osoo hin ta'in isumaatu akkasi. Isumaatu financial marketing seeruma isaatu akkasi. Forex nu dalaga, cryptos ni dalaga, stock marketers warra dalagu hedduus wajji jirra. So I think hedduu beeksisni asirraa kan jiru. It is wrong jechuudha. Ijoollumata qata kanumaa karaa deemtu dhuftee beeksiftee akkanattiin of jijjiirettee maal seeraan ala. Kan gaafiin itti aanu waa'ee copy trading. Copy trading jechuun eessarratti kiriptoo irratti moo waa'ee kiriptoo irratti moo waa'ee forex irratti gaafatti waa'ee copy trading irratti. Madda walaabu welcome baga nagaan dhufte asumarraan waan isin dhaamu madda walaabu wajjin waa hedduu waan bareedu akka hojjetaa jirra. Waan barsiifnu tanaanis warra birallee qabannee akkaataa gartee tokkummaa warma siyaasaa qofaa walitti dhufee yaa galatoomi. So tokkummaa waggaa jennu warma siyaasaa qofa nu fakkaata. So san qofaa miti hawaasa biraa waan qabu jira kan gartee foreksii beekuu yookaan faayinaansii beekuu fakkeenyaaf kan naashinaal maarketaa kan dijitaal maarketaa walitti dhufee gartee kan garagaraa beekumsa qabu san walii hiru. So madda walaabu warroota akkasii walitti qabee dheengadda yookaan kalee laayifii waliin gaggeessinee turre yeroo gabaabaa booda karaa foddaa madda walaabuun ta'us hiyyaan ta'us warra gartee beekumsa waan garagaraa qabu dhufnee irraa haasoyna kan akkas ta'uta. So saniifuu I think zabanni nuti jirru zabana dijitaalaa yookaan financial marketing deddeemu waan ta'eef harma hundaanuu of eegaa educationii gartee bareedana fakkaata. Madda walaabu mana kee yoo banaa jiraate bani nutti ergadhu bani ergatu dandeessa. Takka barsaa daraaraa buusee dhaabu oliin sina qaraab dadhabdee baate daraaraa jirta. So ol seeni namni gaafii haa gaafatu. Takka daraaraa akkamii buusansa beektaa akkana walitti ergatu kanan beeknu nuti. Okay buuse maashaallah baranne akkam tiktak